Nagaan Waaqayyoo iddoo jirtanitti hunduma keessanii wajjin ta'u dhaggeeffattoota TV humna wangeelaa har'a immoo istuudiyoo keenya Finfinnee jirturraatu gara keessan dhufna. Yeroo kanatti tajaajilaaf dhufee Finfinnee keessan jira. Keessummaa kabajamaa luba Tafarii Barkeessaan qabadhee gara keessan dhiyaadhe har'a. Lubi Tafariin nama waggaa 40 fi wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hojjechuu keessatti qooda guddaa fudhateera. Macaafi qulqulluun keenya isa Waaqayyo dubbate duwwaatu hin taane muuxannoo namootaaf wanta namoonni Waaqayyoo keessa darbanii wajjiniin itti nuu barreeffamee jira. Isarraa akka nuyi barannuuf kufaatiin isaanii jira, jabinni isaanii immoo jira. Kanaaf nusi namoota har'a of biraa qabnurraa barachuu waan nurra jiraatuuf namoota iddoo garaagaraa keessatti tajaajiluudhaan qooda fudhatanii muuxannoo isaaniirraa barumsa guddaa fudhattu jedheetan isinii qabadhee dhiyaadhe. Waaqayyoo karaa luba Tafarii Barkeessaa akka nu barsiisuuf mataa keenya gadi qabanneetu Waaqayyoon kadhanna. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu gooftaa bara baraa bara hundumaa keessatti hambaa hambifattaa nama dhaabbatee waa'ee kee dhugaa ba'u nama yaa Waaqayyo dhalootatti gaarummaa kee himu qabda. Takkaa bara keessatti nama dhabdeen beektu yaa Waaqayyo hojii ati waggoottan 40 darban kanaaf immoo yaa Waaqayyo luba Tafariidhaa wajjin hojjetteef si galateeffachaa. Karaa isaanii immoo har'a yaa Waaqayyo anaaf dhaggeeffattoota iddoo isaan jiranitti akka itti barsiiftuuf si kadhanna maqaa Kiristoos Yesuusiin jaalala kee haa ta'u. Ayyaanni kee nu haa gargaaru, hafuurri kee dhowwaa malee iddoo kanatti hojjetu, maqaa isaatiin nu jaallattee fuula keetti nu fudhatte, maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Luba Tafarii baga nagaadhaanii gara TV humna wangeelaa dhuftan isiniin jedha. Mee dhaggeeffattooti keenya akka irraa barataniif akkamittiin bara sana keessa gara gooftaa akka dhuftan ergasii immoo akkamittiin gara tajaajilaa akka dhuftanii utuu nutti himtanii. Tole, Waaqayyoof galanna ta'u. Waaqayyo carraadhaaf yeroo isatu namaaf kenna. Guyyaa har'aatti immoo bara tajaajila dabarse keessatti waa'ee isaa waan Waaqayyo godhe hundumaa dubbachuudhaaf carraan argadhe kanatti Waaqayyoon nan galateeffadha. Isinis carraa kanataniif Waaqayyo isin haa eebbisu jedha. Ameen. Ani gara amantii gara gooftaa kanaan dhufe maatii marraa fudhadheetan. Abbaayeen koo lallabaa wangeelaa jaarsolii waldaa ta'anii tola yookiis immoo voolentiirii ta'anii hojii Waaqayyo hojjetaa turanii manuma fudhadhee amantii kana. Garuu isa manaa fudhadhe duwwaa otoo hin ta'in adeemsa keessa immoo gooftaan immoo dhuunfaatti gooftaa wajjin wal agarree immoo walitti dhufeenya keenya haareffanneeti. Egaa achumaan fudhadhee ka'ee manaati. Achi booda mana barumsaa beesii baradhee kutaa 10 kan fixee booddee voolentiirii mateetan hojii wangeelaa utuun hojjedhaa jiru achitti waamichi Waaqayyoo karaa waldaa kiristaanaa naga'e. Kanaaf bara sana waamicha kana irratti Waaqayyoon kadhadhee didaan ture wallaansoo ittiin qabaan ture dhumarratti garuu yaada Waaqayyoo ta'uusaa waamicha Waaqayyoo ta'uusaa eegan hubadhee gara mana barumsaa teewooloojii isa Mekkaanisii seminarii isa makkaanisaa jiru gara sanaan dhaqee barumsa teewooloojii baradhee isa booda gaa hojii keessa galee jechuudha. Dhaabbataatti akkuma seera waldaan qabdutti hojjetaa dhaabbataa ta'ee itti fufee hojjedhee egaa eeganii akka sanatti jalqabeeti kunoo amma waggaa 37 jechuudha. Waaw. Amma isinirraas akka dhagayetti namootni kanaan dura beekus interview godherraas yeroo dhaga'u macaafa qulqulluus yeroo laallu namoonni hin didu yeroo Waaqayyo waamu. Maaliif jettaniitu yaaddu? Maaliif namni ittiin fiigu tajaajila kanatti maaliif namni gammachuudhumaan ililcheedhumaan fudhatu? Maaliif didu jettaniitu yaaddu? Egaa namoonni sababii garaagaraa qabu. Ani akka hubannaa kootti garuu yeroo waamichi Waaqayyoo namaa dhufu kan namoonni didanii fi tokkoffaa waamichi kun hojiin kun hojii ulfaataa hojii guddaadha. Namni immoo gaafa ofitti deebi'ee of ilaalu an nama xinnaadha. An hojii guddaa hojii Waaqayyoo kana nama hojjechuu danda'u miti. Gatii baasuu isaa hin danda'uun ta'a. Karaarraa kaadhee waan hin barbaachifne keessa galee maqaa Waaqayyoos maqaa tajaajilaas nan balleessan ta'a jechuudhaan sodaachuurraa kan ka'e. Dhugaatti waamichi sun immoo namoonni firummaadha waan garaagaraatiin nama waamu utuu hin ta'in dhugaatti waamichi sun Waaqayyo biraa ta'uusaa adda baafachuudhaaf hin didu yeroo fudhachuudhaaf. Inni kun immoo gaarii dha'een fudhadhaan. Ameen. Kan itti fiigan immoo baay'een jiru. Bu'aa qaba jedhanii
gaariidha jedhanii ittiin beekaman kan itti fiigan baay'een jiru. Egaa isaaniinis waaqayyoon gargaaraa garuu namoonni didanii waa'een waaqayyo waan galeefiif didu jedhetan yaadaan. Yeroo tokko Naayiroobiin ture bara 2000 kaasee akka kanfalanjiitti amma 2003tti Naayiroobiin ture. Yeroo sana waldaa ishee achi jirtu akka hojjetaa wangeelaatti tajaajilaa ture. Haa ta'uyyuu malee waldicha keessatti waan jiru caalaa sanatti hojjeta ture. Mucaan tokko tajaajila barbaadaa jettee durbana bira dhufte. Maaliif tajaajila kana barbaaddaa jedheen gaafadhe. Yennaan Naayiroobiitti akka beektu wanti hojjetan hin jiru. Calluma dheen guyyaa guutuu taa'aa oola sababa ta'eef hamman taa'u maaliif annaqee waaqayyoof hin hojjedhu jedheetan dhufeetti. Ati nama kanaaf maltu miti deebii dhaqeetii taa'ittuma fufiitiin jedheen. Maaliif tajaajilli akka naa galetti lafatti hojii dhabnee dhannu miti. Waamicha ta'utu irra jira. Beennee dhaquutu irra jira. Gatiin nu baasisu beennee dhaquun waan nurra jiru malee iddoo xidhannee dabbaramnu akkuma jecha amma yeroo kanaatti lafa xidhannee dabbaramnu wayii yookaan immoo namoonni tokko tajaajiltoonni nuti an beeku kutaa 12 fixanii qabxii yeroo dhufuu didu tajaajila hojii kan biraatti milkaa'u yeroo dadhabanii mee kanan immoo dhaqee yaalaa waan nu hidhannee yaallus miti tajaajilti. Waamicha ta'utu irra jira jechuudha. Dhiyoodhumatti immoo wanti na quunname hojjetaa wangeelaa ta'uun barbaadaa jedhee tokko dhufe. Maaliif barbaaddeen jedheen. Ati koo wangeela kanaanitu biyya lafaa guutuu deemaa jirta. Biyya lafaa guutuu deemuudha jetteetu kanatti kana barbaaddeen jedheen. Inni namoonni tokko sababa ittiin dhaqan qabu jechuudha. Sababii keenya inni guddaan waamicha keenya ta'ee wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gatii baafnee lallabuudhaaf ta'utu irra jira jechuudha. Bu'aa keenya yookaan faayidaa keenya ta'uun irra hin jiru. Natti fakkaata gaa namoonni isaanii galee kun ofii isaanii ilaalanii irraa sodaatu fakkaata. Na waaqayyoof galannee ta'u baay'een gammada. Amma kan isin tajaajilaa jirtan waldaa Itoophiyaa Makaana Yesuus Beetel irratti qindeessaa taataniiti kan isin jirtan. Beetelii fi Makaana Yesuus gidduu garaagarummaan jiraa? Beekuu namoonni kana meesarraa waan nuun jettan qabdu? Amma garaagarummaan hin jiru. Barri itti garaagarummaan tureera. Inni bara waggaa 40 fuuldura Beetel waldaa warra wangeelaa Beetelii kophaatti waldaa ta'ee biyya kana keessatti kan beekamedha. Waldaa Makkanas immoo kophaatti adeema ture. Garuu yeroo tokkotti mareen mari'atamee qaamni murtuu kennu hundumtuu eega qoratee ilaalee booda waldaan lachuu walitti dabalamanii walitti merji godhanii waldaa tokko ta'anii hojii waaqayyo hojjetaa jiru. Kanaaf maqaa sana qabatteetu Beetel jechuun hundeerraa waan dhufe maqaa sanatti gargaaramti malee Beetelii fi Makkanas gidduu garaagarummaan hin jiru jechuudha. Walii wajjin hojjetu. Beetel amma baay'inni isaanii hammami? Waldoonni Beetel Makaana Yesuus kan ta'anii sinodoosota 6tu jiru. Sinodoosota 6 kana keessatti akka miseensotaatti yoo ilaalle gara miliyoonii tokkootiif tuqaa 6 akkas ta'u warri gara Beetel Makaana Yesuus duwwaa jiran. Isin amma sinodoosii sana 6 irratti qindeessaa jechuudha. Aangoon ofiisa keessanii hammami? Akkamittiin immoo waldoota 6 kana wajjin hojjettu? Sinodoosota 6 kana wajjin? Aangoon kan waajjira keenya akkuma qindeessuu jechuun bulchuu akka hin jedhamne nuyi gaheen keenya sinodoosota 6 kana warra kan biraa wajjin warra bakkee jiran wajjin wal agarsiisuudhaaf haala garaagaraa qindeessina. Hin qindeessina malee nuyi hin bulchina miti. Sinodoosota kana warri bulchanii 6 pirezidaantota 6 qabu. Nuyi garuu haala garaagaraatti waan isaan gargaaru qabna. Qindeessuudha kan nuti hojjennu. Koree yeroo qindeessinu immoo koree nu wajjin hojjennu jiru. Isaanis immoo pirezidaantota sinodoosota 6 kana wajjin jechuudha kan nuti hojjennu. Amma yeroo qaama alaa jiranii wajjin waldoota ala jiranii wajjin yoo hojjechuu barbaaddan karaa Makaana Yesuus dhufuu qabamoo kallattii maasii wal arguu dandeessu? Karaa Makaana Yesuusiin kan nuti wal arguu nurra jiraatu jira. Karaa Makaana Yesuusiin ta'inis immoo ofii keenyaas immoo kan nuti wal arguu dandeenyu jira. Warri nuti karaa Makaana Yesuus wal arguu qabnu warra akka waliigaltee dhaabbataa mallatteessuun hin barbaachisan yoo ta'e karaa Makaana Yesuusiin ta'a. Yoo garuu yeroo gabaabaadhaaf ta'e haala isaa ilaalanii sinodoosonni keenyaa fi waajjirri keenya
waan yeroo gabaabaatiif waldaa tokko tokko wajjin hojjechuudhaaf hin danda'a. Okay. Ammatti inni hojjetaa jirtu fakkeenyaaf gargaarsa maallaqaa karaa biyya alaa waan argattan qabdu moo karaa makaaneessas argattu moo waldoota sinidoosota sana ja'an biraa isinii dhufa moo attamiinitu hojii kan hojjetaa jirtu? Sinodoosota biraa wanti nu dhufu hin jiru. Waldaa makaaneessas irraa wanti nu dhufu hin jiru amma se'ana. Ofii keenya madda galii garaagaraa uumne madda galii garaagaraa asuma keessaa argannuun hojii keenya gaggeessina. Waldaamti makaaneessas yommuu amma waggoota muraasatti sababii addunyaa kanarratti waa'een isa dhiiraa dheerii wal fuudhuu waan akkasii jedhamu kun eega ka'ee asitti horiimtu nu achi argannu taa'afu waaqa keenya ilaalleetuma gara fuulduraatti adeemnaa amantoota keenya wajjin jechuudhaani biyya bakkeetii waan argatan hundumaa dhaabamee jira. Eega sun dhaabates hojiin waaqayyoo isa dura caalaa itti fufee jira. Nuyis immoo achuma keessa jirra waan ta'eef iddoo kan biraati naannoo sodaatamu shakkamu kanarraa waan barbaadnu darbee warri garuu hojii wangeelaa deeggaruudhaaf harka isaanii hiixatan hojii jiraatanii jara harkaa fuunee hojii wangeelaa hojjechuurraa kan hafe hojii keenya deebisifachuudhaaf eessaayyuu kan nuti argannu hin jiru. Waan waaqayyo nuu kenneen waanuma asii hojjennee argannu hojii keenya gaggeessa. Isin nama biyya alaa deemtanii argataniitu biyya Awurooppaa dhaqxaniitu ammas gidduu kana gara Jarman deemuudhaaf yaadaa jirtu biyya Ameerikaas dhuftanii ilaaltaniitu. Waldoonni keenya waldaan afaan Oromoo iddoo garaagaraatti tamsa'anii jiranii amma ammaattuu gargaarsa barbaadu. Warruma biyyuma jiraannu wajjin walqixxeema hojjennaa, walqixxeema barannaa, walqixxeema argannaa. Namni keenya immoo dhugaa dubbachuuf taanaan iyyuu warra adii sana caalaa horii seefii godhuu danda'a. Keessumatti warri waldaa keessa jiran waan biraatti waan itti balleessanii qaban maatii isaanii gargaaruu irraa kan hafe malee. Haa ta'uyyuu malee garuu gargaarsa barbaadaa irra achuma teenya iyyuu stiil. Tarii isa nuyi asii amala godhannee deemnee achitti nu wajjin jiraa. Attam goonee gargaaramuu keessaa baanee gara gargaaruutti dhufna nuyi. Waldaan makaaneessuus biyya Itoophiyaa keessatti waldaa guddaadha. Lubbuu baay'ee qaba. Yoo laallis immoo dirijitii gurguddaa qaba, biildiingii gurguddaa qaba, riisoorsiin riilii jiru ammoo riisoorsii guddaadha. Erga gargaarsi karaa sana dhufu, karaa biyya alaa dhufu cite wanti tarii yoo akka makaaneessuutti dubbachuu baatin wanti isin beektan jiraa. Wanti irratti hojjetamaa jiraate nuyi of danda'uutu nurra jira kana booddeeyyuu gargaarsa isaanii nu barbaachisu nuyi namoota gargaaruu irratti dhufuutu nurra jira kan fudhaturraa kan kennutu galateeffamaadha dubbiin waaqayyo miti attamitti nuyi fudhachuu keessaa baane gara kennuutti dhufna warruma wangeela nutti fide kana waggaa jaarraa tokko walakkaa nu gargaaranii amma warri adiidha wangeela kana nu fidan amma isaantu riilii gargaarsa barbaachisan biyya sana jira waan ta'eef. Akkuma amma jettan dhiiraaf dhiirri dubartiif dubartii waldaa keessa dhaabattee wal fuudhaa jira. Nuyi akkamittiin mishiineroota gara sanatti ergine isaan gargaaruu dandeenya fandii keenyaan. Wanti akkasii kun jira akka yaadaatti wanta irratti yaadamaa irratti hojjetamaa jiru. Jirasi wanti qabatamaanis baay'een isaa jira. Tokkoffaa waa'ee kennuutiif waa'ee fudhachuu irratti akkuma sila jedhame fudhachuurra kennuutu galateeffamaadha. Inni jedhu kuni booddee kana namaa galaa dhufe. Yeroo kaani of hin dandeenyu jechuudhaani waaqayyo irrattis amantii dhabuudhaan kan ka'e iji namaa iddoo kan biraa bakkee duwwaa ilaalaa ture. Yeroo sana dhuguma jarriin kennu turan. Yeroo kennan sana isaantu eebbifamaa ture. Nu hin fudhanna waan ta'eef harkuma namaa laalla malee eebba hin arginu turre. Amma garuu iddoo kan biraatiin barbaannu kanuma keenyaanitu hojii keenya hojjennaa waan qabnu kennina jechuudhaan amantoonni keenya gaafa barumsa fudhatanii garaa kutatanii gaafa ka'anii dhuguma eebbifamuutti ka'an. Waaqayyoon galateeffachuutti ka'an. Waaqayyoon isaan kennan eebbisuutti ka'e. Dur waldoota gurguddaa kana bakkeedhaa horii dhufuun ijaarama. Amma garuu amantootumatu ijaarrata. Eebbisa isaanumaaf ta'e jechuudha. Waaqayyoon immoo irratti galateeffama. Inni kuni waggoota muraasa asitti muuxannoo amantoonni keenyaaf gaggeessonni waldaa baay'een arganii irratti waaqayyoon galateeffatanidha. Nu bira hin jiru jennee yaadna ture garuu jira. Akkuma Aggaarii bishaan bukkee jiru hin argine turte gaafa garuu waaqayyo immoo sana agarsiisu immoo walitti ba'ani. Keessa keenyas waaqayyo waan gurguddaa kaa'eera. Saba keenya gidduu amantoota keenya gidduu waaqayyo waan baay'ee kaa'eera. Sana arguu dhabuudhaan yeroo hundumaa iddoo biraa ilaala turre garuu waaqayyo kan nuu kenne qabeenyaa qabna. Waan waaqayyo nuu kenne kanammoo amanamummaadhaan laanna jechuudhaan gaafa
hundumtu socho'u hojii gurguddaatu jedhamutti ka'e. Inni kun egaa kurnaffaa dhuunfaatti kennuun jira. Darbees immoo kennaa garaagaraa kennuun jira. Kurnaffaa kennuun immoo jira. Inni kurnaffaa kun caasaawwan garaagaraatu mana sagadaatii kee caasaan garaagaraa waan argaturraa kurnaffaa kenna. Dhuunfaatti immoo waan argaturraa kurnaffaa kennuun jira. Darbees immoo hojii tokko gaafa arganii waamichi gaafa godhamu ofirraa kaa'anii hojii sana hojjechuun jira. Kanaan eebba guddaatu jira. Egaa amma eebba kana immoo dabarsee warra kan biraan ga'uudhaaf hojiin tajaajila misioonummaadha jalqabee jira. Waldaan kun waldaa Makkaana Yesuus durii misioonota garaagaraa irraa ergaa fudhatti. Amma garuu waldaa misioonii kan waldaa kanaa jira. Anachi keessatti akka walitti qabaa itti aanaa boordii ta'een hojjetaa jira. Biyya hunda maqaa dha'uun barbaachisaa illee na ta'u baate amma yoonaatti maabarri misioonii waldaa kanaa biyyoota garaagaraatti biyya kana keessaa alatti biyya 14tti misioonii ergiteetti Paakistaan fa'aa dabalatee biyyoota garaagaraa maqaa dha'uun barbaachisaa kan hin taane Maalii jiru, Keeniyaa jiru, iddoo garaagaraatti namoonni deemanii hojii misioonummaa hojjetaa turanii kan galan jiru. Ammas immoo kan achi jiran jiru. Amma dhiyoodhuma kanallee biyya Indiyaatti misioonii tokko maatii tokko erguudhaaf sanbata dheengaddaa hojiitti ramadamaniiru. Jaalala waaqayyoo ta'e immoo biyya Chaayinaattis erguudhaaf maatiin tokko of kennaniiru. Qophii gurguddaa jira. Kanaaf amma yeroo itti misioonii biyya bakkeetii fudhannu tun ta'in yeroo itti misioonii biyya garaagaraatti erginuudha. Isa kanaan immoo eebba argaa jirra. Kan misioononni kun ittiin deemanii dhaqanii biyya sana hojjetanis immoo amantootuma keenya jiran waldootuma jiran biraa kan dhufuudha malee iddoo kan biraatee kan dhufu miti. Waaqayyoof galatu Waaqayyoo baay'ee geeddaramsa guddaa fidaa jira jechuudha. Biyyi Ameerikaa waggaa 200 darban kanaaf mishiinaroota biyya lafaa guutummaatti ergite. Amma garuu yoo ergan iyyuu inni isaan ergan kun nu fayyadadhee yaaduun kana booddee maaliif haalli isaan ofii isaaniitii keessa jiran iyyuu gadheedha. Hunduma isaanii miti caalmaan isaanii garuu gadhee ta'ee jira. Itti aansuudhaan amma hojii guddaa biyya lafaa irratti hojjetaa kan jiru mishiinarii erguudhaan Biraaziil ta'aarti amma. Riilii nummoo yoo hojjenne biyyi keenya immoo gama caafa qulqulluu keessattis wanti baay'ee wanti caafame waan jiruufi biyyi lafaa nu eegaa jirti dheetan yaada. Biyyi keenya tokkoffaa sababii isheen hin taaneef tokkoyyuu hin jiru. Nus eebba yookaan badhaadhummaadhuma lafaa kennuudhaan isaan argatan iyyuu erguudhaan baay'ee isaa hin argannaa dheetan abdii godhan gara fuulduraatti. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Hojii wangeelaa biyya keessatti immoo ittiin hojjetaa jirtu tatamsaasa wangeelaa irratti. Hojii wangeelaa tatamsaasa keessatti sinodoosonni keenya kutaa hojii wangeelaa qabaniin amantoota gidduutti naannoo jiranitti hojii isaanii sirriitti adeemsifataa jiru. Achi keessaa alattis immoo naannoo wangeellee hin geenye wangeela ittiin gahuudhaafis immoo baay'isanii carraaqanii irratti hojjetaa jiru. Isa kana keessatti amantoonni amma seena hirmaannaa guddaa godhu galeefi. Inni qaamaan danda'ee dhaquu kennaa isaa kan qabu darabee dhaqanii ji'a tokkos ji'a lamas naannoo wangeellee hin geenye naannoo haaraa dhaqanii hojii waaqayyoo hojjetu. Warri immoo kennaa isaa hin qabne carraa isaa hin qabne ofii dhaqanii immoo barsiisuu hin dandeenye immoo mana taa'aniitu misioonii ta'anii horii isaaniitiin waan danda'an kennuudhaanii hojii misioonummaa kana keessatti hirmaataa jiru. Kanaaf inni dhaabbataanii naannootti hojjetamu akkuma ta'utti ta'e isa keessaa alatti garuu misioonummaa biyya keessaa naannoo wangeellee hin geenyeen ga'u irratti amantoonni amma si'ana hirmaannaa gurguddaa isaa raawwataa jiru. Isa kanaanis immoo ija gurguddaa isaa argaa jirra. Ulfinni isaa waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Ameen. Beetel Makaana Yesuus gara 1,770,000 torba moo ja'a? Amantoonni. Kan Makaana Yesuus meeqa kan guutummaadhumatti Beetelumaan? 1,800,000 ol ta'eera isa kana dabalatee. 1,800,000 ol ta'eera. Waaw baay'ee namatti tola. Waggaa meeqa Makaana Yesuus amma biyya Itoophiyaa keessatti erga jalqabee? Seeraan egaa dhaabbachuu isaa waggaa 50ffaa ayyaaneffattee dabarteetti garuu hojii wangeelaa biyya kana dhufuunsaa iddoo tokkotti akka naannootti garaagaraa iddoo tokkotti waggaa 80 iddoo tokkotti waggaa 90 iddoo tokkotti immoo waggaa 100ffaaf ayyaaneffannaadhaaf iyyuu qophii kan godhaa jiran jiru. Akkuma iddoo wangeelli ga'eetti iddoon isaa garaagara jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Muuxannoo keessan keessatti hojii wangeelaa kanarratti rakkinni isin quunname
namoota rakkina keessa jiru kan gargaaru kan isin yaadattan jira? Egaa baay'eetu jira yoo gara booddeetti deebinee yaadne hin dubbanna taane hunda isaa baay'ee dubbachuun garuu gaarii hin ta'u. Gabaabaatti garuu wantani namootaafis barumsa ta'a jedhee kanan yaadu hojii waaqayyoo hojii wangeelaa yeroo hojjennu keessatti yeroo hundumaa namoonni nu hubatu warri nu waames nu hubatu jenneellee yoo eegne si'a tokko tokko garuu rakkinoonni garaagaraa nama mudata. Utuma hojii waaqayyoo hojjetanii yeroon itti waan nyaatan dhabanii hin dhufa. Waaqayyo wajjin yeroo itti wal lolan hin dhufa. Kun natti ulfaatee kakuun kan kee utuu na bira jiru kana keessatti maaliif rakkadha yeroo itti jedhanii gaaffii keessa galanii waaqayyo wal lolan hin jiraata. Haala akkasii kana keessatti wantan argee obsee waaqayyoon eeguudhaan immoo waaqayyo akkasuma dabarsu waan hin beekuufi yeroo hojii waaqayyoo hojjennu wanti hundumtuu salphaadha miidhagaadha gaariidha jennee duwwaa yaaduu hin dhurre hin jiraatu. Gooftaanis gara biyya lafaa dhufee gaafa nu argatu gatii gurguddaa isaa baaseetu waan ta'eef nummoo sarara hin caallu waan ta'eef hojii waaqayyoo yeroo hojjennu keessatti gatii baasa aarsaa kaffalaa yeroo hubatamuuttis yeroo hubatamuu dhabuuttis yeroo jaallatamuuttis yeroo oliiquuttis yeroo gadi bu'uuttis nuyi yeroo hundumaa nama waaqayyoo taaneetuma itti fufuutu nurraa eegama. Al tokko jecha tokkotti ture faranjiin laga daabbusittiyyuu faranjiidhumaa jedhani jedhan. Yoo inni akkasii ta'e ibsitu noo ishee dheerachuu danda'a. Nama keenya tokko wajjin galaa fudhatanii ba'anii namni keenya sun galaasa sanaa nyaataa madeema. Utuma deemu sa'aatii laaqanaati. Faranjichi garuu muka tokko argateetu borsaasaa keessaatii fooxaa achirra buufatee xarapheezaa tolfatee seerumaan taa'ee waaqayyoon galateeffatee nyaate. Inni sun sila fixe. Achii booda dhaabbatee ilaaleetu faranjii laga daabbusittiyyuu faranjiidhumaa. Kana inni jechuu barbaadu gaammaa inni namni waaqayyoo waaqa isa waame ilaalee haala gaarii ta'uttis gaarii kan hin taane hundumaa keessattiyyuu yeroo hundumaa nama waaqayyoo ta'uusaa mirkaneessuu qaba kan jedhuun ergaa qaba. Waaqayyoof galatu. Amma booddana waldaa Makaana Yesuus yeroon ilaalu wanti an keessatti argu geeddaramsa gurguddaatu jira. Waggaa 17 duraan biyya kanaa ba'anii yeroo sana hojiin kennaa hafuura qulqulluutiin waldaa keessatti ifaan hojjechuun hin jiru. Sagantaan isaa tarii galgala fa'aa qophaa'etu dargaggootaantu geggeeffama. Inni iyyuu lolaan luboonni hin eeyyamani. Jaarsoliin waldaadhaa hin eeyyamani. Rakkina gurguddaatu ture jechuudha. Yeroo naqee Ameerikaattis Awurooppaattis Luutiraan achi jiran immoo yeroon ilaalu haruma hin jiru wanti akkasii isaan keessa. Amma immoo yeroon dhufee deebi'ee waldoota garaagaraa tajaajiluufis yeroon naquu yeroon keessa deemees ilaalu lubootumaan geggeeffamutti ka'e hojiin hafuura qulqulluudhaa kun. Waldaa isa duruu waggaa 17 dura an beeku miti jechuudha. Maa inni geeddaramsi kun attamitti dhufe? Irratti taa'amee haasa'amee murtoo wayii ta'e moo akkasumatti waldoonni dhufanii gara kanatti dhufanii gochuutti ka'ammoo wanti karaa dooktirinaalii wanti jijjiirame jira? Dooktirinaalii wanti jijjiirame hin jiru. Durumayyuu hubannaa nama tokko jira. Kaarismaatikii waldaan keenya kaarismaatik muuvimentii hin jibbitu turte. Garuu akkasumattiin jaallachuunii fi itti galanii immoo mi'eeffachuun garaagara. Gara booddanaa kana amantoonni egaa hafuura qulqulluun akka jaalala isaatti hojjeta. Irraa jalaan namaa gala. Bara booddanaa kana keessatti hafuurri qulqulluun cabsee gaafa namoota keessatti hojjechuu jalqabu kaarismaatik muuvimentiin heelzii kan ta'e adeemuu danda'a kan jedhu murtoon godhameera. Ijisaa ilaalamee jechuudha. Kanaaf gara booddanaa kana kaarismaatik muuvimentiin ijisaa ilaalameera. Waajjirri tokko tokko waldaa kana keessatti ayyamamee hin banamne. Waajjirri raajotaa waajjirri garaagaraa kun hin banamne. Garuu hojiinsaa jira. Tajaajilisaa jira. Tajaajilisaa fudhatameera. Maaliif haa dubbatamuu haa dhufu ija isaa ilaalee abbaani murteeffachuu danda'a malee tajaajila kana daangessuun hin danda'amu kan jedhuun mi'eeffachuudhaan amantoonni waan jaallataniif waldaan ilaalaa barumsa kennaa gorsaa duukaadhuma jirti. Kanaaf jijjiirama guddaatu jira akkuma jedhame. Isa kana immoo waaqayyo hafuura qulqulluutu karaa ofiisaa jaallateen cabsee
amantoota kana gidduutti hojjetaa jira. Ulfinnis galannis isuma duwwaadhaaf ta'a. Ameen. Ameen. Baay'ee namatti tola. Ammaaf luboota hojjetoota wangeelaa fi gaggeessitoota malee raajii apoostel jedhamee ofiisi sun ba'ee hin jiru jechuudha. Malee tajaajilli sun jira. Raajummaan hin fudhatama. Garuu abaluu raajiidha kan jedhu waajjirri isaa baname. Waajjirri isaa banamee taayitiliin sun yookaan maqaan sun kennameef hin jiru. Kennameef hin jiru. Baay'ee gaarii. Gara dhumaa irratti akka biyya laas deemtanii ilaaltanii ittuma caafee qulqulluunis waa'ee yeroodha waan jedhu qaba. Yeroo itti gargaaramna. Namoonni yeroon nuun ga'uufaa jedhan jiru. Ani macaafa qulqulluu koo akkan ilaaletti yeroon nu ga'a waaqayyotu nu kenne. Nama hundumaaf sa'aatii 24 kenne sakaraa buqqee taa'ee kadhatuufis isa immoo biliyeenerii ta'ee jiruufis isa mootii ta'ee biyya geggeessuufis wanti waaqayyo wal qixxeetti nu kennes yeroodha. Yeroo keenyatti itti gargaaramna. Beellama fa'aa yeroodhaan hin dhufnu akkuma naannoo keenyatti beekamu. Attam goone yeroo keenya fooyyessuu dandeenya jettanii yaaddu. Yeroo akkuma jedhame waaqayyoon du'a keenyaaf yeroo wal qixxee nu kenneera. Garuu tokko beellama qabannu sanaaf ulfina kennuu dadhabuudha. Lammata immoo yeroo sanatti hidhannee yoo gargaaramuudha baanne yeroo sana yoo dhabne carraa sana yoo dabarsine itti deebi'uu hin dandeenyu waan ta'eef wanti hundumtuu yeroo ta'a waaqayyo yerootti hojjete yerootti akka hojjennu barbaada. Waaqayyo irraa immoo fudhanne isa kana waan ta'eef yeroo waaqayyo nuu kennetti yerochatti ulfina laanne yeroo waaqayyo nuuf kenne sanatti hojii waaqayyo jechuudhaaf of kennuudhuma barbaachisa. Of kennuun immoo iddoo tokko tokkotti immoo of bituudha barbaachisa. Sana jalatti immoo cimanii yoo hojjetani yeroo keenya kabajuu dandeenya. Yeroo itti waaqayyo hojii akka hojjennu nuuf kenna jira. Si'a tokko tokko immoo yeroo sana dhabamuu danda'a. Garuu yeroo nuu kennametti hojjechuu ta'a. Gooftaan jedheera isa kana. Isa kana dubbateera gooftaan iyyuu. Kanaaf yeroo waaqayyo nuu kennee kabajnee nama waaqayyo wajjinis beellama qabannee kabajnee yoo argamne nama waaqayyo sin kabajna waaqayyoon hin kabajna deebine immoo waaqayyo biraatii ulfina arganna. Kanaaf yeroo kabajuun baay'ee murteessaadhaaf barbaachisaadha. Waaqayyoof galatu dhumarratti gaaffiin isinii qabu tokko amma biyya keenya keessatti raajota baay'eetu ka'ee raajiis jedhamee ilaalamaa jira. Waamamaas jiru. Namoonni baay'eenis gara isaanii deemaa jiru. Televezyiinii isaanii irraas immoo dinqiidhaaf milikkita ta'uu garaagaraa hin argina. Akkasumas immoo wanta nagada fakkaatus hin argina. Bishaan gurguramu, ashaboo gurguramu, zayitii gurguramu hin argina. Itti dabaleeyyuu immoo ajjaabeetu isaan qabaatanii deemanii agarraa pirootokoolii isaan ittiin baanii galan sun attam goonee macaafa qulqulluu keenyaa wajjin araarsuu dandeenya. Attamitti ilaaltu isin akkuma dhuunfaa keessanitti? Akka dhuunfaa kootti yeroo ilaalu tokko waaqayyo gooftaanii waan dubbate waan hin irraanfanneef bara gara booddee kanatti namoota baay'ee dhibee akka kaasu waaqayyotu dubbate. Waaqayyo immoo namoota hin kaasa. Namoonni waaqayyo kaasu kun garuu eega ka'anii booddee waaqayyo isaan kaase sodaata. Waaqayyo kanaaf ulfina kennaa. Saba waaqayyo isaanitti kenne kanaafis immoo ulfina kennaa adeemuunii fi iddoo tokko tokkotti immoo karaarraa kaachuun jiraachuu waan jirudha. Egaa akka waliigalaatti kana jechuun isaa nama rakkisaa. Dhugaatti of eeggataa kan tajaajilan akkuma jiranii kan of hin eegganne immoo baay'een jiraachuu hin danda'u. Iddoo tokko tokkotti argaa jirra. Kanaaf hamma danda'ametti amantoota kana barsiisuun gaariidha. Tajaajila iddoo garaagaraa fudhachuun gaariituma ta'ellee akka sagalee waaqayyootti qoranii dhaggeeffachuun jabaataniis ofii isaaniitis immoo waaqayyoon kadhachuun barbaachisaa akka ta'e amantoota barsiisuun gaariidha. Egaa waa'ee warra akka malee adeemanii waa'ee isaanii dubbachuun natti ulfaachuu danda'a. Garuu iddoo tokko tokkotti kan agarru nama yaachisa, nama sodaachisa. Hammam adeema kun eessa ga'ee gara dhumaatti immoo maal fiduuf adeemaa laata kan jedhu wanti namatti ulfaatu wanti baay'een isaa jira. Namoonni garuu hubannaadhaan ilaalanii wanta wangeelaan deeggaramee wangeela hundee godhatee isa booda immoo tajaajilli garaagaraa raajummaan wanta adda addaa kun kan ta'u hirmaachuu fudhachuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee immoo amantoota biraa kan dogoggorri jiraatu dhaabatanii waan sirrii namatti himuu dadhabuudhaan waan hundumaa jalatti kufaniis waan ta'uudhaan namoota hin balleessu amantootis. Egaa warri immoo waaqayyo dhibee isaan kaase sagalee waaqayyootti deebi'anii waaqayyoon sodaataa yoo tajaajilan malee kennaan waaqayyo kennaan ayyaana waaqayyo namaaf kennu akka waaqayyo barbaachisu hojjechuudha baannaan waan deebi'ee namarraa fudhatamuu danda'udha. Kanaaf of eeggannaadhaan tajaajila kennuun warra tajaajilu irraa hin barbaachisa. Sabni waaqayyoos immoo of eeggannaadhaan tajaajila kana fudhachuutu irra jiraata. Amantoonni keenya egaa baay'een isaa namoonni hubannaa kana hin qabne jiru garuu
tajaajiltootarraa kun jiradheen yaada nama Phexrosiif Yohaannis yeroo isaan namicha mana qulqullummaa bira taa'u naafa sana yeroo isaan kaasanii namoonni fajajanii ilaalan. Akka waaqayyootti iyyuu jara ilaalan. Phexros yeroo sana dammaqeetu maaliif fajajanii nu ilaaltu jedhe akka wanta nuyi humna keenyaan goonutti jedhe. Iji namootaa nurra darbee waaqayyoon akka argu gochuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf kanaan daadheen namoota tajaajila kanarra jiran wanti an gorsu adaraa keessan ayyaana waaqa isinii kenneen waaqayyoon agarsiisuu yaala. Ofii keenya agarsiisuun baay'ee gaarii miti. Hammam yoo ayyaanni nurra jiraate hammam yoo dandeettii qabaanne beekumsa qabaanne akka margaa ta'uu keenya sirraanfachuun gaarii miti. Bor hin jirru ta'an. Kanaaf yoo namoota agarsiiftan jireenya bara baraa keessan irratti hojjettu yoo ofii keessanii argamtan garuu itti gaafatamuun isaa hin oolu. Namni hundumtuu yeroo itti barcuma firdii duratti dhiyaatu jira. Kanaaf ayyaana waaqa isinii kenneef galateeffadhaati ana miti isaa jedha. Itti gargaaramaa isiniin jennaa waaqayyo sinaa eebbisu lubaa Tafarii Barkeessaa qindeessaa waldaa Makaana Yesuus Beetel isinii qabadheen dhiyaadhe tajaajila waggaa 40 turanii isaan kuni kanaaf mee warra har'a tajaajila irra jiraniif akka keessan kana bara dheeraa turanii waaqayyoon tajaajiluu akka danda'aniif hamma Saamu'eel tajaajiluuf waggaa 20 duwwaatti sinaf jechuudha. Saamu'eel waggaa 60 guutuu qulqullummaatti waaqayyoon tajaajile baay'ee natti tolaana. Tajaajila isaa yeroo ilaale mee maalan godhe gaafa sabni takkaa gabbarsu nurraan fudhannee takkaa nu miinee dhugaa baanii fi waaqayyo immoo kakawweessa'eetu dhugaa bee waa'ee tajaajila isaati. Kanaaf waaqayyo waggaa 40 kana isin gargaaruudhaaf baay'een gammadaan reefuu walakkaa keessan deema. Tajaajila kana keessa reefuun waggaa 20 duwwaa ture. Hamma jirutti fiiguudhaaf abdiin godha. Kanaaf namoota akka kootiitii fi anaafis mee waaqayyoon nu kadhadhaa waaqayyo tajaajila keenya keessatti akka nu gargaaruuf. Waaqayyo abbaa keenyaa guddaa goonee si galateeffannaa. Ati waaqayyoodha waaqa nama waamtu waaqa nama ergitu nama ergitee immoo waaqa nama biraa hin hafne waaqa nama wajjin hojjettuudha. Abbaa keenyaa gooftaa keenyaa seenaa macaafa qulqulluu keessatti namoota baay'ee akka ati waamtee ergitee wajjin hojjette xumura isaanis immoo akka ati miidhagsite hin agarra. Ati waaqa guddaadha maqaan kee bara baraan galateeffamu. Ameen. Bara ammaa keessattis yaa waaqayyo namoota ati waamtee karaa garagaraatti biyya bakkee biyya adda addaa biyya keessatti iddoo mijataatti iddoo mijataan ta'anitti maqaa kee qabatanii tajaajilaaf kan ba'an yaa waaqayyo tajaajiltoota baay'eetu jiru bara kana keessa karaa garagaraatiin kan bobba'an kun yaa waaqayyo ka'uu isaanii miti ergaa kee qabatanii jalqabuu isaanii miti hamma dhumaatti fiiguu akka danda'ani hamma xumuraatti fiiguu akka danda'ani hamma xumuraatti ergaa isaanitti kenname galmaan ga'uu akka danda'aniif ulfina kee isa guddaa isaan irratti agarsiisuudhaan gargaarsa waaqummaa keetiin karaa hundumaa wajjin ta'uun gooftaa jaalalaaf fedha kee isa guddaa nuuf haa ta'u. Ameen. Yaa waaqayyo ati waaqa nama gargaartuudha. Nama ergitee kaatee achitti immoo nama simatta. Warra si sodaatan, warra si abdatan, warra sitti kooluu galan yaa waaqayyo gooftaa gonkumaayyuu hiyyeellaasiftu bara kana keessa yaa waaqayyo maqaa kee qabatanii kan ba'ani ammayyuu wangeelli bira kan hin geenye saba hedduu miliyooniif biliyooniidhaan kan lakkaa'amantu jiru. Wangeellichi immoo isaan bira gahuutu irra jira. Karaa warraati ergituutu immoo wangeelli bira gaha waan ta'eef warra ergituuf yaa gooftaa ayyaana kee dachaa gootee dabaluun hubannaaf ogummaa bara kana keessa barbaachisu kennitee fi isaanii wajjin hojii kee hojjechuun jaalalaaf fedha kee isa guddaa nuuf haa ta'u. Yaa waaqayyo yeroo ati wajjin dabartee hojjettu immoo warra of tuulani warra of mul'isan warra waa'ee mataa isaanii dubbatan otoo hin ta'in ulfina siif warra dhiisan maqaa kee ulfina maqaa keetii akka eegan yaa waaqayyo isa kana waaqatu hojjete malee ana miti jedhanii ulfinaaf galata siif warra dhiisan ta'anii hubannaan akka jiraataniif gargaarsa abbummaa kee wajjin haa ta'u. Yaa waaqayyo warra waamte ergitu wajjin hojii keessa guddaa akkuma dura hojjette bara ammaa sin hojjetta ulfinni galanni bara baraan si duwwaadhaaf haa ta'u. Kadhannaa keenya waan dhageesseef galatoomi. Maqaa isaatti nu jaallatte tokkicha ilma kee gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo hunduma keessan eebbisu lubaa Tafarii Barkeessaan isinii qabadhee dhiyaadhe yeroo biraa keessummaa biraatti wal agarra torban gaarii qabaadha.
fakkaatulle kabirmaatu dhabamulle fakkaatulle fixaafi firrii sidisee deemani kadhiyaate.